Ashamaa harka fuunee maatii kaasuushuu akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatanii waaqayyo irraa abdii qabnaa nageenyi keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaalannaa akkam nuuf jirtu nuti jirra kinoo galata rabbii irras deebi'ee dhufee jira. Egaa wallattuuni maal fiddee dhuftee har'a immoo guyyuma guyyaan nutti gurtii jechuun keessan hin oolu dursa jechuudha. Ani guyyaa guyyaadhaan isinii fida garuu isin immooyyuu baay'ee nu dadhabsiisaa jirtu. Nu jajjabeessaa laayikii godhaa nama hedduu barbaada waan ta'eef nama bira haa ga'u warri bitachuu barbaada wariis lafas manas ta'e namni baay'ee nama miidiyaan sallaarra hin jiru waa'ee manaa nu haa fidu waa'ee maalii jennee gaafannaa jedhan baay'een tiiktook irratti fa'a garuu nutu hin jirra. Bakka tokkoffaa irratti argamna manaan jechuudha manas lafas. Ganda kamuyyuu haa ta'u asallaa keessatti iddoo barbaadanitti nu gaafachuu hin dandeessanii isiniin jira garuu immoo nu jabeessanii maali yaani laayikii godhaa sheerii godhaa sabskiraayib godhaa nu jajjabeessanii isiniin jenna. Egaa har'a mana isinii fidee dhufee manni kun kan argamu asallaa ganda koo lama keessatti jechuudha. Gandi isuma bira jira geeru koo lama jechuudha inni geeru lafa mana caraqaarra jira caraqaadhaa isiniin jira. Egaa gandi koo lama isuma biratti hojjeta garuu kun dooshaa keessatti doosha jalatti argama ganduma koo lama ta'e doosha jechuudha. Inni amma walitti jiguuf hundaafuyyuu egaa manni bareeda kana kinooyii egaa namni kanaan geesse obboleettiin keenya tokko xiqqoo amma mana biraataan walitti dabala'ee bitadhaa fixachuu hin dandeenye jettee amma obboleettiin keenya naa gurguraa jettee manni immoo keessi isaa lassanamee alli isaa garafamee wanni isin barbaachisu baay'een hin jiru wacii hin qabu lafti isaatillee waalikii goona maalii goona bakka daladalamee jira argitaniimi daladalamee jira keessi isaa jechuudha. Har'a kinoo manyittaa faatu kan hin daladalamne malee keessi isaa daladalame biyyee nuyyuu nan buusaa hoo jettan biyyee makiinaan tokkittiin 40,000 maal ta'e jedhani innaa inni ulfaata jiruun xiqqooyi amma kanaaf manni kinoo qophaa'ee jira baay'ee wacii isin hin barbaadu maaliif bakka wacii bakka itti hin xumuramne sani gatiin isaa isin ilaallama jechuudha. Gatiin ilaalama waaqan ol ka'aa miti waaqan jiddu galeessa kanaaf egaa illisheebbii bareedaa sinoo barbaada adaama qorqoorroo gubbaa irratti ol baasuu dandeessu kolooniinis immooyyuu hin ejjeta iddoon koloonii isaa qophaa'ee jira kinooyi innaa kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan heloo bal'axuu yookiin kaasu jechuu bichaa isin barbaachisa dhugaa. Naannoo kana lafti illee baay'eetu jira warroonni bitachuu barbaadan lafas haa ta'u garuu baay'ee keessa jechuudha sagalee namaa hin dhaggeeffattanii egaa waa eessatti argamaa kan jettanillee hin jirtan. Ani yeroo baay'ee isinitti irra deebi'ee kan dubbadhu jechuudha sagalee dhaggeeffadhaa. Egaa naannoo kun amma naannoo sirriitti ho'ee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argitan manatu jira. Manni kan naannoo kana bakka suuqii ta'ee mana nyaataa ta'ee mana dhugaatii ta'ee bakka sirriitti jira jechuudha. Argitanii manni akkatti bareedu foormi isaa sirriitti bareeda. Isin kanaaf itti xumurattanii itti galuu dandeessu gatii madaalawaa bitattanii jechuudha bakka hin xumuramne kanaaf gatiin isaa hin qannasa akkasuma ashawaas hin qabu of keessaa shawaan kuma dhibbaa fi minamina ta'ee jira jedhu garuu nuti xixiqqoo akkas hin taane kanaaf immooyyuu gatiin isaa isin ilaallama heloo jedhaa isin jechuu barbaada. Argitanii naannoon isaa akkatti bareedu mana gaarii gaariitu jira duwwa saafaadhaan jechuudha mana babbareedaa jira daasbooraan kan ijaarrate jechuudha. Egaa jabaadhaa warri daasbooraa dhugaa jechuudha gaafa galtanii argitanii naannoo keenya kan amma daasbooraarra warra biyya keessatti ijaaraa hojjetaa mootummaa mana faajirra ijaaru jechuudha. Mana baay'ee babbareedaa jira irraa bitachuu warri barbaadan haasaa qofa osoo hin ta'in hojiirrallee oolchitanii warri barbaadan horii aannanii goromsa mirgoolii akkasuma immooyyuu lafa mana gurgurtaa kan caraqaas ta'ee kan kaartates hundumtuu nu harkatti ni argama koottaa isiniin jira. Egaa isin immoo laayikii sabskiraayib godhaa nu jajjabeessa viidiyoo kana banuun duratti akkuma bantanii laayikii tuqaa ishee laayikii tuqaa nu fayyada nu laayikii waan ta'eef
Kanaaf isiniin jedha warroonni bitattan immoo baay'ee keessanii jirtanii jabaadhaa bitattanii hin gatinaa isin jaalanna.